Hello akkam jirtu barattoota baga nagaan dhuftanii isiniin jechaa. Har'a barnoota keenya maatimaatiksii kutaa salgaffaa itti fufnaa boqonnaa 2 marsaa arfaffaadha. Har'a kan nuti waliin ilaallu irraashinaal nambaridha. Yeroo darbee raashinaal nambarii maal akka ta'an ilaallee turre. Har'a immoo irraashinaal nambars kan jedhu jechuudha kan nuti waliin ilaallu. Video kanaaf yookiin immoo chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan subscribe godhaa, like share gochuudhaan miseensa keenya ta'a jechuu barbaanna. Egaan irrational nambarii yeroo hiiknu recall that terminating and repeating decimals are rational numbers. Kutaa keenya barnoota yeroo darbee keessatti deesimaaliin deddeebi'aa fi deesimaaliin hin deddeebine raashinaal nambarii akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Deesimaaliin deddeebi'aa fi kan hin deddeebine raashinaal nambariidha jennee ilaallee turre. Haa ta'u malee kutaa kana keessatti in this subsection you will learn about decimals which are neither terminating or repeating. Egaan deesimaalonni deddeebi'oo hin taanes akkasuma immoo kan deddeebi'oo hin taane irraashinaal nambarii jedhamu jechuudha. Irraashinaal nambarii jedhamu kutaa kana keessatti isaanidha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Egaan lakkoofsa raashinaal nambarii ta'an yoo walii hirree hafteen isaanii 0 ta'e kan dhaabbatan yoo ta'e terminating deesimaalidha jennee turre. Kan deddeebi'an yookiin immoo hafteen isaanii kan itti fufu yoo ta'e immoo hafteen isaanii 0 kan hin taane yeroo waliif hirru kan itti fufu yoo ta'e immoo deesimaalii deddeebi'aa yookiin immoo repeating deesimaalii jennee turre. Isaan kana lachuu kan hin taane egaa irraashinaal nambariidha jechuudha. Irraashinaal nambarii jenna jechuudha. Irraashinaal nambar. Okay, kana yaadatti qabadhaati. Neither repeating nor terminating numbers. Neither repeating nor terminating numbers jechuun lakkoofsota deddeebi'oos hin taane akkasuma immoo dhaabbatoos hin taane jechuudha. Itti fufuudha garuu maalinni deddeebi'anii hin mul'atan. Neither repeating deddeebi'oo miti. Terminating numbers miti jechuudha. Fakkeenyaaf 0.111 jedhee kan itti fufu yoo ta'e kun maalidha? Continuousdha. Akkasuma immoo repeatingidha jechuudha. Repeatingidha. Yoo immoo 0.12 jennee yoo dhaabbanne immoo kun maalidha? It is terminating. Dhaabbatee jira jechuudha. Kanaa ala jechuudha. Kanaa ala. Fakkeenyaaf 0.1 2 3 4 6 jedhee kan itti fufu yoo ta'e as keessa lakkoofsonni kun deddeebi'oo miti garuu immoo itti fufoodha jechuudha. Itti fufoodha jechuudha. Isaan kun irraashinaal nambar jenna jechuudha. As I hope you have heard the term of perfect square. Jecha perfect square jedhu kana dura dhageessaniitu yaada. A perfect square is a number that can be expressed as a product of two equal integers. Egaa perfect square jechuun lakkoofsota intigerii walqixa ta'an lamaan baay'atee kan dhufudha jechuudha. Argitanii lakkoofsa intigerii walqixa ta'an lamaan baay'atee kan argamu perfect square jenna jechuudha. Fakkeenyaaf mee tokko 4 9 fudhadhaa. Tokko jechuun maal jechuudha? Tokko baay'isuu tokkooti. Okay? Tokko baay'isuu tokkooti. 4 yoo fudhattan immoo 4 jechuun 2 baay'isuu 2ti jechuudha. 2 baay'isuu 2ti. Kanaaf 2 fi 2 kun intigerii walqixa ta'an lakkoofsa 2dha jechuudha. Kanaaf lakkoofsi 4 maalidha? It is perfect square dha jechuudha. Perfect square maaliif? Lakkoofsota walqixa ta'an lamaan baay'atee waan argameef. Lakkoofsi tokkos lakkoofsa tokko baay'isuu lakkoofsa tokkuma waan kennuuf it is perfect square. Okay? Lakkoofsa 9 fudhadhaa. 9 jechuun 3 baay'isuu 3ti. Okay? 3 baay'isuu 3ti jechuudha.
lakkoofsa wal fakkaatoo lamaan baay'atee kan argamu kan ta'e it is perfect square jenna jechuudha. Kanaaf lakkoofsi 9 perfect squareedha jechuudha. Egaa haala kana fakkaatuun number 1 jechuun 1 squareedha, 4 jechuun 2 squareedha, 9 jechuun 3 squareedha. So those three numbers are the perfect square jechuudha. Perfect square jennee moggaasna jechuudha. Okay, a square root of number x is a number y such that y square is equal to x. Amma kana ilaala. A square root of number x, square root lakkoofsa x tokko, square root lakkoofsa x tokko y dha yoo jenne y square maal kennuu qaba jechuudha? X sana kennuu qaba jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf the square root of x, the square root of number x is equal to y yoo jenne y square should be give x jechuudha. Fakkeenyaaf square root 25 fudhadha. Square root 25 maal kenna? 5 kenna mitiire? Yookiin positive yookiin negative 5 kenna. Haa ta'u malee 5 kana square yoo goone maal kenna jechuudha? It is equal to 25 dha jechuudha. Okay? Fakkeenya kanatti kun x dha jechuudha. Kun y dha jechuudha. Kanaaf square rootiin x y dha. Y keenya square ta'ee maal kennuu qaba? X keenya sana kennuu qaba jechuudha. Egaa there is square whose area is 2 square centimeter square. Mee fakkeenyaaf area kana fudhadhaa. Area square tokko fudhadhaati ilaalaatitti. Squareen kuni area isaa 2 centimeter square dha. centimeter square dha. Area dha kuni. Egaa area yeroo darbe baranneerra area jechuun length baay'isu L times W yookiin H dha jechuudha. Area kana argachuuf saayidii lama waliin baay'isnee area keenya arganna jechuudha. Fakkeenyaaf areaan square tokko 2 centimeter square yoo ta'e jedha. What is the length of sides? Lengthiin isaanii kun meeqadha jedha jechuudha. Okay? Lengthiin isaanii kun saayidiin isaanii kun hammam dheerata yoo areaan isaa centimeter square ta'e. Yoo tokko tokkodha jenne tokko yoo jenne tokko times 1 times 1 dhuma kenna. 1 dhuma kenna. Areaan kun immoo 1 osoo hin taane 2 dha. Kanaaf saayidiiwwan kana argachuuf egaa sistema yookiin immoo steppiiwwan asirratti argitan kana follow goonaa jechuudha. Since 1 square is equal to 1, area of square which side is 1 centimeter is 1 centimeter. Amma areaan tokko yoo ta'e saayidiin isaa tokko ta'a jechuudha. Lama yoo jenne immoo 4 ta'a. Okay? 2 square is equal to 4 waan ta'uuf 4 ta'a irra darbaa jechuudha. Kanaaf maal goona? 2 fi 1 gidduutti lakkoofsa wayii S yookiin side jennee fudhannaa jechuudha. Mee side jennee haa fudhannu. Amma gaa nuti side kun hammam akka ta'e argachuufi jechuudha. Mee akkasuma itti fufnee 1.4 square is less than 2. 2 is less than 1.5. Kana jechuun 1.4 less than S is less than 1.5 jechuudha. Amma US keenya 1.4 fi 1.5 gidduu jira jechuudha. Argitanii? Lama jechuun gaa lakkoofsa nuti barbaannu sana square ta'ee dhufudha jechuudha. Yoo immoo 1.4 tokko square goone ammas immoo 2 gidduu jirti 1.4 2 square yoo gidduu goone maal dhufa? Innis immoo ammas 1.4 tokko S'in keenya 1.4 2 gidduu jira jechuudha. Kana square yoo goone 2 ol dhufa jechuudha. Kun 2 gadi dhufa, kun immoo 2 ol dhufa. Haa ta'u iyyuu malee deemnee dhumarra maal arganna seetanii S'in keenya 1.414 arganna jechuudha. S'in keenya 1.14 arganna. S kana maal jennee moggaasna gaa mogga'ee jechuudha. Gaafa
eeriyaa square 2 square ta'e tokko saayintistoonni gaafa moggaasan square root of 2 jedhanii moggaasan jechuudha. Kanaaf ishee kana jechuun maal jedhamti? Square root of 2 jedhamti jechuudha. Ishee kana mataa isheetiin yoo baay'iftan maal fiddi? Lakkoofsa lama kana fiddi waan ta'eef it is square root of 2 jedhani. Kanaaf isheen kun asiinis square root of 2 dha, asiinis square root of 2 dha jechuudha. Square root of 2 times square root of 2 is equal to 2 kenna jechuudha. 2 kenna jechuudha. Kana jechuun square root keessa warri jiran lama waliin baay'atanii 4 kennu. 4 square root jalaa gaafa ba'u 2 ta'eetu ba'a jechuudha. 2 ta'ee ba'a waan ta'eef haala kanaan egaa isheen kun egaa square root yookiin immoo radical sign jennee waamna. Yeroo baay'ee square root jennee jechuudha kan nuti waamnu. Mee fakkeenya kana hojjennu find the number without radical sign jedha. Mee lakkoofsa square root yookiin immoo radical 4 kanaaf maal barbaadi jedha? Find number with radical sign jedha. Lakkoofsa square root 4 kana jalaa yookiin immoo 4 kana kan kennu maalidha barbaadi jedha jechuudha. Amma maali goona jechuudha? Square root 4 kana 4 kana square root jalaa baasii jechuudha karaa biraa. Find number without radical sign. Kana jechuun square root 4 barbaadi jechuudha. Kana jechuun maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. 2 ta'a. Maaliif? 2 squarein 4 waan kennuuf. 2 squarein 4 waan kennuuf square root of 2 times 2 taati. 2 times 2 taati. 4 waan taatuuf 4 immoo square root jala hin ba'u jechuudha. Hin ba'a jechuudha. Kanaaf meeqaan ba'a? 2 ba'a jechuudha. 9 immoo 3 ba'a. 9 jechuun 3 times 3 waan ta'eef lakkoofsa mataa isaatiin baay'atee 9 kennu waan ta'eef 3dhaan ba'a jechuudha. Akkasuma minus root of 9 minusiin root ala jirti waan ta'eef minus ittiin buunu yoo 9 3 baafna minus 3 ta'a jechuudha. Akkasuma 0.014 immoo 0.016 square root jalaa gaafa baaftan 0.04 mataa isaatiin yoo baay'ate lakkoofsa kana waan kennuuf kanaaf 0.04 jennee jalaa baasuu dandeenya jechuudha. 0.04 immoo karaa kanaan yookiin 1/100 gootanii keessuu dandeessu yookiin immoo salphistanii 4/25 jettanii simplify gootanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Okay, consider the magnitude of radical 5 and radical 7. Which one is greater? Root 5 fi root 7 kana yoo fudhattanii ilaaltan kamtu irra guddaadha jedhee isin gaafata jechuudha. Kamtu irra guddaadha? The area of square with side length square radical of 5 cm is 5 cm. Kana hojjechuuf maal goona? Eeriyaan tokko saayidiin isaa yookiin dalgeen isaa square root 5 ta'e eeriyaan isaa maal dhufa? 5 dhufa. Argitanii? Eeriyaan isaa 5 dhufa. Kan immoo saayidiin isaa radical 7 ta'e immoo eeriyaan isaa maal dhufa? 7 dhufa jechuudha. 7 dhufa. Kanaaf iyyuu eeriyaan immoo 5 7tu caala? 7tu caala jechuudha. Kanaaf kanarraa conclude kan nuti goonu gaa square root of 7 is greater than square root of 5 jechuu dandeenya jechuudha. Okay? Kanaaf egaa square root of 5 is less than square root of 7 dha jechuudha. Maaliif eeriyaan 5 cm square is less than 7 cm square dhufe waan ta'eef. Kanaaf egaa 5 irra xiqqaa 7ti. This leads to follow the conclusion. Walumaa galatti kuni maal akka nuti goolamnu nu taasisa? When a is greater than 0, an irra guddaa 0 yoo ta'e, baanis irra guddaa 0 yoo ta'e, if a is less than b, an immoo deebi'ee irra xiqqaa baa yoo ta'e, then square root of a is less than square root of b dha jechuudha. Kanaaf radical n less than radical b dha jechuudha. Maaliif an kun irra xiqqaa baa kanaati taanaan square root isaas irra xiqqaadhuma square root gama kana jiruuti jechuudha. Fakkeenya kana hojjennu radical 5 and radical 6 compare jedha. Amma kana jechuun egaa lakkoofsa kamtu irra xiqqaadha? 5 xiqqaadha. 6 caala waan ta'eef
Kanaaf radical 5 kun irra xiqqaa radical 6 ta'a jechuudha. Okay? 5 is less than 6, then radical 5 is less than radical 6 dha jechuudha gabaabumatti. Okay. Exercise 2.1 in jira text bookii keessanirra. Isaan kana find the number without radical dha. Lakkoofsota kana radical yaalaa baasii jechuudha. Kana ni hojjennaa, lakkoofsa lamas immoo ni hojjennaa. Compare the following pairs of the numbers jedha. Tokko isaaniitiin mee solve haa goonu. Gaaffii tokkoffaa irratti A is radical of 25. Radical of 25. Amma kana gaafa argitan maal gootu? 25 kana lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee 25 nuu kennu kamii jettanii yaaduu qabdu jechuudha. Argitanii? Lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee 25 nuu kennu kamidha? 25 jechuun lakkoofsi 5 mataa isaatiin baay'atee 25 waan nuu kennuuf 25 ruutii jalaa meeqaan ba'a jechuudha? 5 ba'a jechuudha. 5 ba'a jechuudha. Okay. Minus 36. Ammas minusiin kun ruutii duuba jirti waan ta'eef isheen haa teessu. Maal ilaallaa? Raadikaala keessa kan jirtu kana 36 lakkoofsi mataa isaatiin baay'atee 36 nuu fidu kamidha jennee yaadna jechuudha. Kanaaf lakkoofsi 6 mataa isaatiin yoo baay'ate 36 waan kennuuf 6 ba'a jechuudha jala. So minusiin akkuma jirtutti taate 6 yeroo ittiin jalaa ba'an minus 6 ta'a jechuudha. Okay, 0.04 immoo meeqaan ba'a? 0.2 dha jechuudha. 0.2 mataa isaatiin baay'atee 0.04 nuu kenna waan ta'eef. Esh 0.008 immoo 0.09 dha. Negatiivni duuba jirti. Ishee gaditti finnaa. Lakkoofsa kanaa mataa isaatiin baay'atee lakkoofsa 0.081 kana waan nuu kennuuf 0.09 ta'a jechuudha. Okay, gaaffii lammaffaanii maal jedhaa? Compare the following pairs of numbers. Compare the following pairs of numbers. Wal madaalchisii jedha. Wal madaalchisi. Fakkeenyaaf root 7 fi root 8 wal madaalchifnaa jechuudha. Root 3 fi root 9. Root 0.04 fi root 0.01. Akkasuma warra hafan kanas radical 3 fi radical 4 wal madaalchifnaa jechuudha. Negatiiva bukkeedhaa qabu. Mee isaan kana eerra kan jiru kana yoo wal madaalchifne square root of 7 is 2.645 dhufa. Radical of 8 is 2.828 dhufa jechuudha. Kamtu caala lakkoofsi kun? Kamtu caala? Egaa root 8 7 irra xiqqaa lakkoofsi 7 irra xiqqaa lakkoofsi 8 gabaabumatti sanarraa hubachuu dandeenya. Azalaa gaafa baasnes immoo lakkoofsi kun irra xiqqaa lakkoofsa kanaati jechuudha. Kanaaf root 7 is less than root 8 dha jechuudha. Okay. Root 3 and root 9. Asuma ilaaltanii root 3 irra xiqqaa root 9 ti. Kanaaf rootii jalaa gaafa baaftan kun 1.731 dha. Kun immoo 3 dha. So root 3 is less than root 9 dha jechuudha. Okay. C is 0.04 is the radical when it is out from radical it comes 0.2. Radical of 0.01 is out by 0.1. Okay, 0.1. So radical of 0.04 is greater than radical of 0.01 ta'a jechuudha. Okay, the next one is the negative of radical 3 and the negative of radical 4. So the negative of radical 3 is negative 1.73. The negative radical 4 is negative 2. So the negative 73.2 is greater than, or the negative radical 3 is greater than the negative radical 4 jechuudha. Asirratti kan isin dagachuun qabne negative taanaan lakkoofsi xiqqaan akka caalu hubachuu qabdu jechuudha. Okay. What can you say about the square root of numbers which is not perfect square? Amma lakkoofsi tokko perfect square miti yoo ta'e radikaala jalaa yeroo baaftu maal ta'a jettee yaaddaa jedha jechuudha. To understand this nature of such numbers, you can
use the scientific calculators and the practice as follows. Konseptii kana hubachuudhaaf scientific calculatorii kee fayyadamiitii kanneen armaan gadii kana shaakaliitii hubadhu jedha jechuudha. Egaa kunis let us try to determine radical of 2. Mee radical lama ilaala. Calculator yoo fayyadamne 2 radical 2 jennee yoo fayyadamne maal kenna? 1.414 jedhee lakkoofsa kana jechuudha kan nu kennu. The calculator provides a terminated result. Amma gaa radical calculatorri lakkoofsa hundumaa baasuu waan hin dandeenyeef ammuma danda'u baaseetu tuqaa godhee nuu kenna jechuudha. Terminated dhaabeetu nuu kenna jechuudha. Garuu lakkoofsi kun maalidha? Deddeebi'aadha malee dhaabbataa miti jechuudha. Dhaabbataa miti jechuudha. Okay? Itti fufaadha. Deddeebi'aas miti, dhaabbataas miti jechuudha. Kanaaf egaa wanta akkanaa hence radical 2 is not rational number. Kanaaf egaa maal jenna jechuudha? Rational number jechuudha. Repeat miti taanaan dhaabbataa miti taanaan kan itti fufu taanaan lakkoofsa wal jala jijjiiree kan itti fufu taanaan it is a rational number jenna jechuudha. It is not rational, it is irrational. Irrational jechuudha. So such type of numbers are called what? Irrational numbers jechuudha. Okay. Definition 2.6 says that a decimal number that is neither terminating nor repeating is irrational number. Kanaga bakka duwwaa irratti qormaata irrattis yoo isinii dhufe qabadha. Decimal numberiin deddeebi'aa miti yoo ta'e, deddeebi'aas akkasuma immoo dhaabbataas miti yoo ta'e, it is rational, irrational number jechuudha. Irrational number jechuudha. In general, if A is natural number that is not perfect square, then the radical A is an irrational number. Kitani lakkoofsa A tokko natural number A ta'e tokko fudhattanii perfect square miti yoo ta'e, maalidha jechuudha? Inni radicala jala gallaan maal fidaa? Irrational number kenna jechuudha. Okay. Let us solve those examples. Exampleota kana hojjennu. Determine whether each of the following is a number is rational or irrational. Lakkoofsonni armaan gadii kun rationalii yookiin irrationalii ta'uu isaanii adda baasii jedha jechuudha. Fakkeenyaaf radical 25, radical 0.09, 1.1234 continue, okay, 0.08 22/7 pi isaan kuni rationalii moo irrationalii jedha jechuudha. 25 in egaa kana dura ilaalle irraa 5 baa ruutti jala it is rationalii jechuudha. Dhaabbataadha waan ta'eef. 0.09 inis immoo 0.2 dha. It is terminated yookiin dhaabbataadha, rational number jechuudha. Kun immoo lakkoofsa itti fufaadha. Argitanii? Terminating nor, it is neither nor jechuun lachuu miti jechuudha. It is not terminating, it is not repeating. Lakkoofsi as keessa deddeebi'us hin jiru, darbee fagaatee yoo dhufe malee akkasuma immoo dhaabbataa miti. Tuqaan sadi kun jiraannaan itti fufa jechuudha. It is kanaafiyyuu irrationalidha jechuudha. Irrationalidha. 0.01011 jedhee kan itti fufu kunis immoo maali? It is not neither repeating nor terminating. Kunis irrationalidha jechuudha. Argitanii? Lakkoofsi kun dabalaa deema haala kanaani irrationalidha. 22 yoo hirtan immoo lakkoofsi kun bifa 22 irra 7 kan jiru it is rationalidha. Piin mataan ishii immoo terminating nor repeating it is irrationalidha jechuudha. Piin egaa lakkoofsa itti fuftuudha. Yeroo baay'ee gabaabsinee 3.1 jennee gabaabsinee fayyadamna malee itti fuftii jechuudha. Okay. Exercise 2.12 jira ammas exercise textbook keessanirra. Determine whether each of the following numbers is rational or irrational. Haaluma amma hojjenneen irra deebinee hojjenna jechuudha. Lakkoofsota kana rationalii fi irrationalii ta'uu isaanii adda baasii jedha jechuudha. A irratti ruutii 36. Ruutiin 36 meeqa dhufa? 6. Kanaaf it is rational. Root of 7 is 2.64
58 jedhee continuudha. Kanaaf it is irrational number jechuudha. Irrational. 6 over 5. 6 over 5 immoo bifa a over b tiin jira. It is rational number. Rational number jechuudha. Okay. D'n immoo square root of 0.01 it is come to 0.1 dhufa yookiin immoo tokkorra 10 dhufa. It is rational number. It is rational number. The negative of radical 13 is equal to 3.6056. Kun immoo 3.056 jedhee itti fufa lakkoofsi kun kanaaf it is rationalidha jechuudha. Okay, f'n immoo square root of 11 in 3162 jedhee itti fufa. Kunis immoo irrationalidha jechuudha. Isheen kun irrationalidha. Haala kanaan calculate goonee adda baasuu dandeenya jechuudha. G'nis yookiin inni dhuma rootiin 18 4.2 dhufa. It is also irrational number dha jechuudha. Rational number. Okay. Locating irrational numbers on the number line dha. Sarara lakkoofsotaa irratti gaa lakkoofsota irrationalii ta'an argisiisuu jedha. Mee fakkeenyaaf given irrational numbers root a where a is not perfect square, can you locate such numbers on the number line? Lakkoofsi tokko gaa perfect square miti yoo ta'e square root a isaa sararoota lakkoofsaa irratti argisiisuu dandeessaa jedha. Mee fakkeenyaaf square root 2 argisiisuudhaaf steepii fayyadamnee argisiisnu haa ilaallu jechuudha. Square root 2 gaa yookiin immoo radical 2 argisiisuuf we know that radical 2 is number between perfect square and 1 and 4. Egaa lakkoofsi 2 perfect square lakkoofsa tokkoo fi 4 gidduutti argama. Kana jechuun tokko irra xiqqaa 2ti, 2 immoo irra xiqqaa 4ti jechuudha. Kana jechuun root itti immoo gaafa goonu root 1 is less than root of 2, root of 2 is less than root of 4 ta'a jechuudha. Kana jechuun tokko root jalaa tokkoon baa square root immoo baasuu hin dandeenyu gaa 4 immoo 2 baa. Kanaaf square rootiin tuun kun meeqa gidduudha jechuudha? Lakkoofsa tokkoo fi 2 gidduutti argamti jechuudha. Okay, kana gaa lakkoofsa irratti argisiisuudhaaf lakkoofsota irratti argisiisuudhaaf jalqaba maal goona? Draw line sararannaa haala kanaan dura xiyya kana sararannaa. Xiyya kana erga sararannee booddee 0 1 2 inni lakkoofsa keenya kaawwanna. 0 kanarraa kaanee yuunitii tokko yookiin lakkoofsa tokko irratti tuqnee asii olee maal goona? Perpendicular line safarra jechuudha. Perpendicular fageenya kanaa wal qixa ta'e. Fageenya 0 fi 1 gidduu kanaa wal qixa ta'e asii ol safarree as tuqannaa. Iddoo kana senterii godhannee bakka kana senterii godhannee kompaasiidhaan asirraa maal goona jechuudha? Aarkii safarra jechuudha. Aarkii gaafa safarru eessa dhufti? Iddoo kanarra buuti jechuudha. Kanaaf bakki kun maal taate jechuudha? Square root 2 taate jechuudha. Kanaaf square root 2 keenya xiyya lakkoofsotaa irratti lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa 2 gidduutti akka inni argamu asirraa hubannaa jechuudha. Haala kanaanii asirraa sirriitti steepota kana yoo sirriitti hordoftan diroo gochuu dandeessu. Akkasuma kan root 3 root 4 illee haala sanaan jechuudha kan isin argattanii. Tokkicha dura kan root 2 hojjettu, kan root 2 erga hojjettanii booddee kan root 2 fakkeenyaaf asitti arganneerraa asitti perpendicular line hojjetannee senterii keenya bakkuma duraa kana fudhannee ammas maal goona? Karvii hojjenna. Karviin keenya bakki irra buusuun root 3 ta'a jechuudha. Root 3 irraa immoo laayinii keenya ol sararree asirraa immoo senterii keenya irraa kompaasiin gaafa safarru as maal ta'a? Root 4 ta'a jechuudha. Akkasumatti itti fufa jechuudha. Kan root 5 haala kanaan kan isin argattanii. Irra deddeebi'aa yaala. Kun shaakalliidha gaa barsiisonni keessan homework isinii kennuu danda'u, practice isinii kennuu danda'u. Haala kanaan jechuudha kan isin shaakaltanii. Amma fakkeenyaaf exercise 2.13 irratti gaa akkasidha. Gaaffii tokko amma 3tti jiru waliin hojjenna. Locate the following on the number line jedha. Asuma amma hojjenne kana number line irratti root 3, root 5
minus root 3 iddoon itti argamu argisiisedha. Between which natural numbers are following numbers jedha. Root 3, root 5 fi root 6 kun lakkoofsota naturaalii kamiif kam gidduutti akka isaan argaman argisiisedha jechuudha. Kun immoo sadaffaan true fi falseedha. Mee haa hojjennu jechuudha. Amma gaa locate the following on the number line root 3, root 5 fi root minus root 3 kana sistema nama isiniin jedheen hojjettu dura xiyya kaafattu. Xiyya kaafattanii 0 kaatanii lakkoofsa keessan 0 1 2 3 jettanii barreessitu. Sana booda kan square root 2 hojjettu. Sarara tokko fageenya kanaa wal qixa asii olee unity tokko deemtanii bakka kana perpendicular line asii ol utuu dogongoriin deemtanii centerii keessan as godhattanii xiyya karviidhaan gaafa safartan bakki kun root 2 dha jechuudha kan inni dhufu. Root 2 kanarra immoo dhaabattanii perpendicular line ol sararuun asirratti ammas centerii keessan as godhattanii kompaasiidhaan gaafa dhaqxanii sarartan maal dhufa kompaasiin keessan asirra bu'aa bakki kun root 3 dha jechuudha. Continuously yoo hojjettan root 5s asitti argattu jechuudha. Kanaaf root 3 nagaa lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa 2 gidduutti argamti jechuudha. Natural numberii gidduutti. Root 5 immoo lakkoofsa 2 fi lakkoofsa 3 gidduutti argamti. Minus root 3 immoo minus 1 fi minus 2 gidduutti argamti jechuudha. Okay. But it is very simple. Akkasuma kan root 3 argisiisneerraa kan root 5 argisiisneerraa kam gidduutti akka isaan argaman egaa haaluma wal fakkaataadhaan hojjenneerra. Egaa root 3 lakkoofsa tokkoo fi 2 gidduutti akka ishiin argamtu bakka kanatti argisiisne. Root 5 immoo bakka kanatti lakkoofsa 2 fi 3 gidduutti. Root 6 lakkoofsa 2 fi 3 gidduutti. Root 5 xiqqoo siqeeti jechuudha kan inni argamu. Haala kanaan adda baasuu dandeessu jechuudha. Xiyya lakkoofsotaa irratti. Gaaffii sadaffaan write true if the statement is correct and false otherwise. Yoo himichi sirrii ta'e dhugaa jedhi yoo sana ta'uudhaa baate garuu soba jechuun deebisi jedha jechuudha kun. Every point on the number line is of the form root of n when n is natural number. Lakkoofsi sarara lakkoofsaa every point of number line lakkoofsi sarara lakkoofsaa irra jiru bifa root n-tiin kan jiru hundisaayyuu lakkoofsi every point on the number line tuqaan kamiyyuu sarara lakkoofsaa irra kan jiru bifa root n-dhaan jira yookiin immoo bifa radical n-tiin jira yoo n natural number ta'ee jedha jechuudha. This is false dha jechuudha kuni. Sobadha lakkoofsi uumamaa lakkoofsa uumamaatiin kan inni jiru. Being the square root of all positive integers is irrational jedha. The square root of all positive integers is irrational jedha. Kunis sobadha jechuudha. Is also false. Okay. The title 2.32 operations on rational numbers jedha. Haala ida'uu firrisuu akkasuma baay'isuu irrational number irratti jiran jechuudha kan asirratti ilaallu. Operation jechuun kanneen akka addition, subtraction, multiplication and also division. Kana jechuun addition jechuun ida'uudha, subtraction jechuun hir'isuudha, multiplication jechuun baay'isuudha. Division jechuun hiruudha jechuudha. Kanaaf irrational numberii akkamitti akka walirraa hir'isu, akkamitti akka waliin baay'isu, akkamitti akka waliin hirru ilaallaa jechuudha. When a is greater than 0 and b is greater than 0, then square root of a times square root of b is equal to root of a b dha jechuudha. Argitanii yoo aan irra guddaa 0 ta'e baanis irra guddaa 0 yoo ta'e yookiin whole number yoo ta'an jechuudha. Root a baay'isuu root b nigaa root of a dha jechuudha. Argitanii root of 2 times root of 2 is equal to root of 2 times 2 jechuu dandeenya jechuudha. Argitanii 2 times 2 jennee root tokko jala gashuu ni dandeenya jechuudha.
Argitanii haala kanaan gahuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf calculate each of the following. Fakkeenyaaf root 2 times root 3 jechuun root 2 times root 3 rootii tokko jala galchuu dandeenya. 2 over root 2 3 times 1 over root 3 kanas tokko jala galchuu dandeenya. Tokkoon isaanii egaa gaafa hojjennu root 2 times root 2 is equal to 2 times 3 under root 2 ta'a jechuudha. Root 2 times root 3 root of 2 times 3 ta'a root 6 jechuu dandeenya jechuudha. Kunis akkasuma warra jala jiran kana root 2 root 3 fi root 3 wal tokko keessa gahuu dandeenya jechuudha. 1 times 2 gubbaatti fudhannee root 3 kana rootii tokko jala gashinee 3 times 3 is equal to kun lamadhaan gubbaa'ee 3 times 3 9 dha. 9 immoo rootii jala bahuu danda'a waan ta'eef 3 ta'ee ba'a jechuudha. Okay, using distribution of addition or over multiplication jedha. Kana jechuun egaa ida'uun jira, baay'isuun jira. Kanaaf egaa walitti da'a waliin baay'isna jechuudha. Kanaaf 2 plus root 2 times 1 plus root 5. Kana egaa yeroo baay'istan isheen kun root 2 kun tokko kanas hin baay'ifti ammas deebitee root 5 is hin baay'ifti jechuudha. Root 2 kunis deebitee tokkoon baay'ifti ammas deebitee ishee kana hin baay'ifti jechuudha. Kanaaf 2 times 1 jenna jechuudha. 2 times 1 plus ishiin kun immoo 2 times root 5 jenna jechuudha. Plus jenna ammas plus root 2 ishii kana immoo fudhannee root 2 times 1 root 2 times 1 plus root 2 times root 5 jenna jechuudha. Root 2 times 5 jenna. Kanaaf gaafa 2 times 1 2 dhufa. 2 times root 5 2 root 5 dha. Root 2 times 1 immoo root 2 mataa isheeti. Root 2 times root 5 immoo rootii tokko jala gashinee 2 times 5 root 10 ta'a jechuudha. Okay? Rootii fi lakkoofsa walitti hidhamuu hin dandeenyu directly waan ta'eef maal goona haaluma kanaan keenya jechuudha. Okay. Diin immoo root 5 plus root 3 square jechuun egaa kun didiriirfamuu qaba. Mataa isaatiin baay'ata jechuudha kun. Argitanii isheen kun mataa isaatiin deebitee baay'ifte jechuudha. Haala kanaan root 5 plus root 3 times root 5 root 3 ta'a jechuudha. Kana egaa isheen kun akkuma dura isiniin jedhe deebitee lachuu ishii baay'isti. Isheen kunis immoo lachuu ishii baay'isti. Sana booda walitti idaanee lakkoofsa kana arganna jechuudha haala kanaan. Okay. Examplein kun jira. Sirriitti examplii kana egaa yeroo hojjennu sirriitti clear godhee isiniin hojjedhaa isinii gala. Kana egaa calculate godheedha. Baay'isuun jira, ida'uun jira, wal keessa jiru egaa lakkoofsonni kuni asitti immoo true false jira. Isaan kana tokko tokkoon hojjennaa jechuudha. Number 1, calculate each of the following jedha. N root 5 times root 3 times root 5. Okay? Kana jechuun rootii tokko jala gashinee 3 times 5 dha. Root 50 dhufa jechuudha. Root 50. Root 50 raadikaala yaalaa baasuu waan hin dandeenyeef kanumaan keenya jechuudha. B'n immoo 2 radical 5 times radical 7. Kana jechuun 2 times 5 fi root 5 fi root 7 wal keessa gashinee 5 times 7 root of 35. 2 root of 35 ta'a jechuudha. Okay, minus root 2 times root 6 is equal to minus 2 times 2 times 6 it is minus root 12 dha. Root 12 jechuun immoo 4 baay'isuu 3 dha. 4 lamaan hin baati waan ta'eef lamaan baafnee root 3 taafti jechuudha. Okay, 1 over root 5 times 10 over root 5. Kana jechuun 10 over root 5 times 5. Okay, kun egaa shan ishii kan root 5 tokko keessa gashinee 25 dhufti. 25 shaniin baati. 10 irra 5 dhufa. 10 shaniif gaafa hiramu 2 dhufa jechuudha. Okay. Okay, kun immoo mataa isaatiin baay'isna. Egaa isheen kun ishee kanan baay'isti. Akkuma ammaa sanatti ishee kanaanis hin baay'isti. Root 3 immoo minus 2 sin baay'isti. Deebitee ishee kanas hin baay'isti jechuudha. Waliin baay'isnee walitti daanaa jechuudha. 2 times minus 2 plus
2 times root 3 plus root 3 times minus 2 plus root 3 times root 3 ta'a jechuudha. Okay? Finally maal arganna jechuudha? Minus 2 plus 2 root 3 minus 2 root 3 plus 3 times root 3 minus 1 dhufa jechuudha. Kitani isheen kun lamaan maal taati waliin? Isheen kun lamaan 2 root 3 minus 2 root 3 isheen kun waliin walirraa hidhattee 0 taati. Minus 4 as jirti. As immoo root 3 times root 3 immoo root 9 dhufti. Root 9 jalaa immoo gaafa baafnu maal taatee baati? 3 taatee baati. Minus 4 3 plus 3 jechuun immoo minus 1 tu hafti jechuudha. Okay? Minus 4 plus 3 jechuun 3 irraa 4 gaafa hir'istan minus 1 hafti jechuudha. Okay, f'n immoo square root of 3 plus square root of 2 square dha. Kunis mataa isaatiin deebi'ee baay'ata jechuudha. Haala kanaan root 3 plus root 2 times root 3 plus root 2 ta'a jechuudha. Okay? Then root 3 times root 3 times root 3 plus root 3 times root 2 plus root 2 times root 2 ta'a jechuudha. Okay? Haala kanaan calculate gaafa goonu finally 5 plus 2 root 2 arganna jechuudha. Okay? G also like that kunis akkuma kanatti waliin baay'isaa waliin idaanagaa isheen kun root 7 fi root 3 gizee lama baay'atti isheen kunis akkasumatti waliin baay'isna root 7 times root 7 okay root 7 times root 7 minus root 7 times root 3 plus root 7 root 3 times root 7 plus minus root 3 minus root 3 ta'a jechuudha. Okay? Dhumarratti egaa 4 dhufa haala kanaan jechuudha. H'inis root 6 minus 10 square kun egaa mataa isheetiin cuftuu square isheen jettu kun isheen isaan kun walumaa galatti mataa isaaniitiin deebi'anii akka baay'atanidha. Haala kanaan jechuudha root 6 minus root 10 times root 6 minus root 10 mataa isaatiin baay'isna jechuudha. Bitanii isheen kun kanaanis hin baay'atti deebitee immoo kanaanis hin baay'atti isheen kunis akkasumatti hin kana lamaan hin baay'atti jechuudha. Kanaaf root 6 times root 6 minus root 6 minus root 10 minus root 10 times root 6 plus root 10 times root 10 ta'a jechuudha. Haala kanaan finally 16 minus 4 root 50 arganna jechuudha. Argitanii lakkoofsa kana walirraa hir'isuu hin dandeessanii. Egaa kuni roots lakkoofsa 16 minus 4 isheetu kana ishii kana hir'isuu hin dandeessanii. Haaluma kanaan jechuudha kan isin keessan. Okay, lakkoofsi lammaffaan decide whether the following statement are always true, sometimes true or never true. Argitanii kanneen armaan gadii kun yeroo hunda dhugaa akka ta'an darbanii dhugaa akka ta'an yookiin immoo sirumayyuu dhugaa akka hin taane maal godhe adda baasiitii kaayii jedha jechuudha. Deebii keessan justify godheedhaan jalqaba. The product of two irrational number is rational. The product jechuun baay'isuu jechuudha. The product of two irrational number jechuun lakkoofsota irrational number yoo waliin baay'ifne rational number kennaa jechuudha. Kun darbee darbeeti. Kana maal goona lakkoofsota irrational lama ta'an fudhattanii waliin baay'iftan yeroo tokko rational isin kennu yookiinis immoo kennuu dhiisuu danda'u lakkoofsota nuti fudhannu sanatu murteessaa jechuudha. B maal jedha? The product of two irrational numbers is irrational. Kun immoo baay'isuun lakkoofsota irrational numberii lama yoo waliin baay'ifne irrational numberii dhuma kennaidha. Kunis darbee dhugaa ta'a jechuudha. Sometimes jechuun darbee not always. Siin immoo irrational number can be written as product of two irrational numbers. Any irrational numbers lakkoofsi irrationalii kam iyyuu maaliin barreeffamuu danda'a? Product of two irrational numbers. Baay'ataa irrational numberiitiin
ta'uu danda'a jedha. Kunis always true jechuudha. Any irrational number can be written as product of two irrational numbers jechuudha. Kun always true. Irrational numbers are closed with respect to multiplication. Kana jechuun irrational numbers are closed to with respect to multiplication jedha. Irrational numberiin egaa lakkoofsota baay'atoo isaaniitti baay'isanii dhiyaatudha. Kun immoo tasumayyuu dhugaa hin ta'u jechuudha. Okay. When a is greater than 0 and b is also greater than 0, then root a over root b is equal to the radical of a over b. A is greater than b ta'e, b is greater than 0 yoo ta'e, a is greater than 0, b is greater than 0 yoo ta'e, root of a over root b root tokko keessa gashinee a over b yoo jenne walqixa ta'uu danda'u jechuudha jarri kun. Walqixa ta'uu ni danda'u jechuudha. Theoremiin kun akkas jedha jechuudha. Fakkeenya kana ilaalaa. Root 2 over root 3. Asitti immoo minus root 8 over root 2. Bitanii isheen kun rootiin irra jira jala jira waan ta'eef rootii tokko jala gashinee 2 over 3 jechuu dandeenya jechuudha. Kanas minus root 8 over 2 jechuun minus root 8 over 2 dha, minus root 9 dha, minus 3. Haala kanaan salphifnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Okay? Okay. The other one is when a is greater than 0, b is also greater than 0, then a root of b is equal to square root of a square b or a square b. That is equal to a square root of a square b is equal to a square root of b jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi tokko a fi b ta'anii lachuu greater than 0 yoo ta'an a square root b ishiin kun a square dha waan taateef ishiin square kun root jalaa baatee duubana taa'uu waan dandeessuuf a square root of b is equal to square root of a square b ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf example kana yoo jenne sirriitti isinii galuu danda'a. 3 square root of 2 jechuun maal jechuudha? Square root of 3 square times 2 jechuudha. Kana jechuun ishiin kun squareen kun 3 squareen kun 3 taatee ba'uu dandeessi jechuudha. Kana jechuun square root of 8 dha karaa gabaabaa. 5 root 5 jechuun ishiin kun meeqaa? 5 jechuun 25 dha jechuudha ishiin kun. 5 square jechuun 25 dha. 25in 5 baatii. Karaa biraa immoo 125 fi rootii tokko jala galanii taa'uu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf rootii 125 kana egaa gara kanatti caccabsuu dandeenya jechuudha. Okay. Example exercise 2.14 kana hojjenna. Calculate jedha warra kana calculate goonee kilaasii keenya gara goolabuutti deemna. Number 1 is says that calculate square root of 27 over root 3, b square root of 12 over square root of 3, c radical of 40 over radical 7 and so on. Egaa gaafa calculate goonu haala amma hojjenne sanaan square root gubbaa jiraniif lama jiran jala iddoo tokkotti fidachuu dandeenya jechuudha. Root 27 over root 3 is equal to root 27 over 3. Kana jechuun 27 sadii yoo irra 9 dhufa 9 immoo root jala 3 ba'a jechuudha. Okay. Biin immoo 12 irra root 12 irra root 3 12 3 goonee jala gashuu dandeenya. Kana jechuun immoo root 4 lama dhufa jechuudha. Esh root 40 over 7 root 7 14 irra 7 jechuun 2 root 2 ta'a jechuudha. Okay, haala kanaan solve goona jechuudha. Kunis akkuma kanatti solve ta'ee minus 5 dhufaa jechuudha. Okay. Number 2 is convert each of the following in root a. Kana gara root a tti deebisiidha. Lakkoofsota kana gara root a tti deebisiidha. Mee a irraa kaanee hojjennu. A 4 root 2. 4 root 2 is the form of a root a dha jechuudha. Root a jira kana garatti jijjiiruu hin qabnu jechuudha. Argitanii itoo lakkoofsas keessa jiru kun kan cabee ba'u ta'e root jalaa kan ba'u ta'e hin baafna, garuu garatti baafnu waan hin qabneef it is form of root a dha while a is equal to 2 jennee dhiibna jechuudha. B'nis akkasuma 5 root 3 gara geessinu hin qabnu, it also in the form of root a dha when a is equal to 3 jennee keenya jechuudha. C also like that minus 3 over root 7. It also in the form of root a when a is equal to 7. So this like that hundi isaaniiyyuu bifa root 8 jiru waan ta'eef isaan kana gara geessinu hin qabnu,
haaluma kanaan keenya jechuudha. Okay, example kana hojjenna. Simplify each of the following 0.1313 dha. Kuni lakkoofsota irrationality. Irrationality kana walitti idaane keenya. Kunis akkasuma kun egaa directly walitti ida'uudha. 0.4 fi 0.2 kun walirraa hir'isuudha. Kun immoo ida'uudha. Addition fi subtraction dha jechuudha. Kun walumarraa kun walitti idaanee ida'uu arganne sana keenya tuqaa-tuqaadhaan keenya kunis hir'isnee haaluma sanaan keenya jechuudha. Garuu dhumarratti tuqaa-tuqaan yookiin immoo itti fufaa akka ta'e argisiisuu qabna jechuudha. Okay. Exercising tuunis example tuun akkasumatti itti fufaa simplify godheedha. Salphisi jechuudha. Simplify jechuun salphisi jechuudha. Lakkoofsota ganagaa salphistanii salphisuu dandeessu. Haaluma amma hojjenneen irra deddeebi'aatee hojjedhaa. Kun example kitaaba keessan irra jirudha. It is very simple. Exercise 2.16 kan hojjennee xumurra jechuudha. Kana gaafa salphifnu jalqaba irratti gaa additioniidha. Additionii jara kana walitti kun walirraa hir'isuudha. Kun immoo ida'uudha. Kun immoo salphisuudha jechuudha. Tokko tokkoon irraa kaanee hojjennaa jechuudha. N 0.56 minaamin jedhee kun maanni walirraa hir'isuudha. Kana hir'istanii haala kanaan lakkoofsa argattan sana doot gootanii keessu jechuudha. B'nis akkasuma walitti ida'uudha. Lakkoofsota kana walitti idaatanii isa argattan kana 3.11 doot gootanii keessu. C'in immoo 2 root 5 minus 4 root 5 dha. Kan akkam goona root 5 in common waan ta'eef common kana fudhannee 2 minus 4 in minus 2 dhufa jechuudha. Minus 2 root 5 dhufa jechuudha. Esh D'in immoo root 80 plus 2 root 2. Kanaaf ishiin kun hin cabsina jechuudha ishiin kun. Kana jechuun jechuudha 9 baay'isuu 2 jechuudha. Root 9 root of 9 times 2 ta'a. 9 times 2 dha. 9 meeqaan ba'a? 3 ba'a. Ishiin kun root 2 nafti. Root 2 common fudhannee 5 root 2 ta'a jechuudha. Okay. Root 3 plus 4 root 3 1 in gara beekannoon azirti 1 plus 4 times root 3 ta'a. 5 root 3 ta'a jechuudha. Okay. Okay. Root 80 minus root 20. Kana jechuun 60 times 5 minus 4 times 5 equal to 2 root 5 ta'a jechuudha. 80 jechuun 16 baay'isuu 5ti. 16 meeqaan ba'a? 4ni. Kun immoo 4 baay'isuu 5ti. 4 lamaan ba'a. Kana jechuun 4 baay'isuu asitti 4 irraa 2 root 5 dhufa jechuudha. Root 5 common fudhannaa. Haala kanaan solve gootuu hundasaayyuu it is very simple dha. Akkuma amma hojjennetti jechuudha. Kunis 32 kana gaa salphinaa 16 baay'isuu 2 jechuudha. Isheen kun immoo 4 baay'isuu 2ti. Root 2 common godhannaa. 4 immoo root yalaa 2 ba'a. 16 4 ba'a. 2 ishee jalaa baatu 5 baay'isnaa 10 taati. 4 ishee asii baatu 6 baay'isnaa meeqa taati? 24 taati. 24 ida'uu 10 34 root 2 ta'a jechuudha. Haala kanaan solve goonaa. Itti salphaadha waan ta'eef haala kanaan ilaalaati. Solve godhaa irra deddeebinee gaaffii baay'ee hojjennee waan ta'eef baay'ee isin rakkisu kuni amma jeetti kan inni jiru jeen egaa root 5 minus root 45 dha. Inni kunis gaafa salphiftan minus 2 root 5 dhufa jechuudha. Okay, kana fakkaata. Kilaasiin keenyaadhaa gaa kana fakkaataa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii naa barreessaa, gaafadhaa. Subscribe, share godhaa, like godhaa. Multi skill media wajjiniin jabaadhaa itti fufaa. Gara fuulduraatti yoo waaqayyo jedhee worksheetii garaagaraa akkasuma maatirikii kutaa 12ffaa hojjetaa deemna. Gaafa koorsiiwwan kutaa 9 finne gara kutaa 10tti waliin ceena. Gara kutaa 11tti saalma kanaan waliin hojjetaa deemna waan ta'eef jabaadhaa, qo'adhaa, dubbisaa, milkaa'aa isiniin jedhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.